isa raji barakana yaadama bolla keessa teesse bolla qotti dhaalabbaashee ilmoorrirmaayi shiranii garaaf qalbii kiyya hatanii bakkan sirraa cituuf yaadanii maal godheen an sirraa citan maal godheen an sirraa citan si fudheen meettaa koolita si fudheen kurroo koolita si fudheen walii soolita si fudheen innir koolita si fudheen roobee koolita si fudheen ilman koolita si fudheen suluulfaata shiranii isaa dhodhorsisanii akka sirraa cituuf yaadanii maal godheen an sirraa citan maal godheen an sirraa citan si fudheen dodolaa lixa si fudheen beekii koolixa si fudheen jadduu koolixa si fudheen maqii koolixa si fudheen gaaleessa lixa cuqqaalaa koolixa si fudheen hindoo koolixa dambi dolloo koonsi lixa si fudheen amboo koolixa si fudheen jillee moolixa si fudheen finfinnee lixa si fudheen shaggar koolixa si fudheen oromiyaa lixa gabbaa kootiin si lixa si fudheen oromiyaa lixa gabbaa kootiin si lixa si fudheen oromiyaa lixa gabbaa kootiin si lixa si fudheen gabbaa kootiin si fudheen Gullalleen kan tufaan algalooto gaara bichuu turii algalooto galaan finfinnee maasee algalooto sin akka jaalalaan algalooto walirraan fagaannu algalooto jalaan nu fageesse algalooto gullalleen kan tufaan algalooto gaara bichuu turii algalooto galaan finfinnee maasee algalooto sin akka jaalalaan algalooto walirraan fagaannu algalooto jalaan nu fageesse diiganii gaara sanaa gaara diigamuu malee nu baasan addaan baanee nu addaan ba'uu malee sooretti haadha sooree irbaanii rabuusa qabaay seeqanii sesseeqanii kan gargaar nu baata jaraayin Ogalaayetiya qotiyyoon abbaan didaa yaadidaa harkoota keessa Ogalaayetiya qorra baraan dadhabee morma kee jalattanneessa Ogalaayetiya sululta looniin tiksu darabaatti galchiidha Ogalaayetiya yooman dhufee si akka ansirraa fagoon jira maalan jira maalan jira yaga maalan jira caccabsee na nyaatee jira anin jiru wali anin jiru yaga anin jiru kuttee na nyaatee jira kotee nami ciisanii darbatee yaga kotee nami ciisanii darbatee rafeen buluu namni waan morma abdatee yaga maalan jira caccabsee na nyaatee jira
nu fageesse. Diiganii gaara sanaa gaara diigamuu malee nu baasan addaan baanee nu addaan ba'uu malee. Sooretti haadha sooree irbaanii rabuusa qabaay seeqanii sesseeqanii kan gargaar nu baata jarayin. Hoggalaaleetiya farda siidaa katanii siidaa dabalee suuri. Hoggalaaleetiya erga nu daangeessanii barree ture buulee. Hoggalaaleetiya waddeessi jiraa gubee amboorraa calaqqiisi. Hoggalaaleetiya narraa fagaatte jedhee si yaaduun kiyya yoo mafe. Mada nafe mada nafe mada nafe aga dane mada nafe caccabse nyaate lafe. Anin jiru anin jiru aga dane anin jiru kukkute nyaate te. Cuwa cuwa jetti simbirroon halkanii aga dane cuwa jetti simbirroon halkanii. Nama garaan dhaane mammuun arganii aga dane maalan jira caccabse nyaate jiran. Maalan jira maalan jira yaga dane maalan jira caccabse nyaate jiran. Anin jiru anin jiru yaga dane anin jiru kukkute nyaate jiran. Kote nami ciisanii darbate yaga dane kote nami ciisanii darbate. Rafeen buluu namni waanuma abdate yaga dane maalan jira caccabse nyaate. Okay, har'a waan dubbachuu barbaadu tokko wanta garaa keenya keessaa hin baane bara waan nu gubaafu wanta bara bana boonyeellee keessaa bahuu hin dandeenye kana caaluu tasuma wanta hin dagatamnedha. Kan biraa kana jechuu barbaadu hidhamni har'allee qaleessallee ijoolleen qeerroo biyya keessaatti dhumaa jiru ajjeefamaa jiru. Sammuun keenya hin boqonnee ergi gaafa wanti kun ta'eeti jechuudha. Ergi gaafa kana dhageetiyaan irra sirriiree rafne guyyaa guyyaatti boo'icha keessan jira jechuudha. Baay'ee garaa koo keessa kan namni keessa waa'ee Hacaaluuti jechuudha. Ammoo baay'eesaa bal'inaanii itti deebi'anii haasa'a. Amma kanan irra jiru wanta tokko namoota wajjin mari'achuudhaa fi qophii xumureen jira. Kanaaf ilmi nafxanyaa akkan gurguratetti nafu wanta gochuu dandeenyu inuma goonaa lafa jirrutti jechuudha. Hundi keenya iyyuu harka ilaannu salphaatti harka ilaannu Oromiyaa ni bilisoomsinaa. Baay'ee garaan koo na gubateera.
karaa danda'amu hundaan amman baradhe amman beeku jechuudha. Amman baradheef amman beeku murtii hidhadhee akkan hojjedhuuf naga kaaseera jechuudha. Ajjechaan Hacaaluu irratti geggeeffamee fi ajjechaan Oromoo qulqulluu irratti geggeeffamaa jiru jechuudha. Namichi Abiy Ahmed jedhamu sun amma gadi ba'ee fannifamutti hojii keenya hin dhaabne. That's it. Namoonni baay'een amma fakkeenyaaf biyyoota alaa keessa jiranii wantoota baay'ee kaasuu danda'u. Isaan akkoo maatii qabu biyya keessaati. Seen waa'ee maatiin isaanii isinii wajjin sacrifice ta'aa jira waan ta'eef maal nu gochuu dandeessa jettanii qubee nutti qabamuun hin barbaachisu jechuudha. Booda yoo ammallee viidiyoon hin argamu biyya keessatti dubbachuun hin danda'amu. Garuu booduma yoo yaadni akkasii ka'uun qabu. Maaliif maatii qabna nuti, abbaa qabna, haadha qabna, obbolaa qabna biyya sana keessaati waan ta'eef yoo xiqqaate beekumsaan yoo xiqqaate waan beeknu karaa kun hin ta'a jedhamuun wal bira dhaabbanna. Anis karaa danda'ame karaa gaaffii maaf deebii xixiqqaa gochuudhaaf wanni kana banee jira. Peejii kana Feesbuukii fi yuutuubii wantoota garaagaraa kanarratti yaadota jiranii Oromoodhaaf kan Oromoo addunyaarra jiru hundumaaf akka inni wal ga'uuf yaada tokko tokko baay'ee guyyaa sadii guyyaa lama sadii kana keessatti yaadee wanta qopheessin qaba. Kanaaf yoo Waaqayyo jedhee akka nyaatamne itti namu, dhiigni keenya akka dhangala'e itti namu, akka du'anii iddoo awwaalchaatti dhaban itti nafan ijoolleen keenya. I'm serious. Gatii kanaa kan baasu anaafsidha. Yoo siif galatee jechuudha. Biyya isaa irratti du'e, lafa isaa irratti du'e, nu gidduutti fudhatame akka itti awwaalamu. Awwaalchi isaa awwaalcha sareeti. So take care. We are here to revenge peacefully. We can revenge this peacefully. No one can throw us back. No one can turn us back. Wajjiniin dhaabbannee hojjennee goota keenyas ta'e uummata keenya miidhamaa jiru isa du'aa jiru kanaaf sagaleen taanu taana gatii hin qabnu jechuudha. Waan tokko faayidaa hin qabnu jechuudha. Keessi keenya yoomiyyuu dhibeen keenya yoomiyyuu hin fayyu. Beektonni keenya kunoo hidhamaniiru hundi isaanii. Hacaaluu keenya nurraa fudhataniiru. Wallaalaa waan tokko hin beekne mana keessaa gadi baasanii ajjeesaa jiru. Lolli kee kanaan booda yoo ta'e, lolli kee kanaan booda yoo ta'e naftanyaa biyya keessa jirtu kana irratti hin duultu taanaan Oromoo waan tokko jechuun hin danda'amu jechuudha. Irra baay'ee darbame, baay'eera darbame. Waggaa lama dura akka kana buraayyuutti nama ajjeesanii qeerroota ajjeese jedhan, Oromoota ajjeese of keessaa baase jedhan. Har'as akkuma kana gochaa jiru. Maaliif callistee teessa? What's the reason for that? Are you waiting for any driving force to conspire? Maal eegaa jirta? Waan gochuu dandeessu hin gootu. Haalli nuti qabnu loluu fi loluu qofa. Ani dhugaa Waaqa jiraataati. Gootummaa qabaadhee sonneen koos baay'ee cimaa ta'ee miti. Garuu natti dhaga'amu waa'een saba kooti. Garuu natti dhaga'amu waa'een obboleessa kooti, obbolaa kooti biyya keessatti miidhamaa ajjeefamaa jiranii. So maal gochuun qaba? Maal gochuun qaba? Ijoollummaa kooti kaasee sababa amantii kiristaanaa keessatti guddadheef nama amantii kam yoo ta'u amantii musliimaas kam isa ta'u garuu nama ajjeesi kan jedhu jira jedhee yaadu.
akka keenyatti baay'ee sodaanna. Garuu Israa'eloota yoo fudhattanii yeroo Filisxeemii wajjin wal lolaa turan jechuudha. Daangaa isaanii kabachiisu, biyya isaanii kabachiisu, yoo obboleessi isaanii du'e isaanii ajjeesanii ogumaa baasu turan. They were revenging them. Whenever their brother is killed in their country, they will revenge that thing. They will pay that back. Gatii guddaa kaffalanii agarsiisu jechuudha. Sacrifice godhu jechuudha. So what? An kana booda nama jechuudha. Nama ajjeesaa jechuudha. Garuu obboleessi keessi biratti teessee ilaalu cubbuudha. Cubbuu guddaan kana caalu tokkoyyuu hin jiru akka gootu jechuudha. Abbaan barbaades haa hordofu, abbaan barbaades yaada koo fudhachuu dhiisu. Garuu tokko yoo dandeesse waan qabduun humna hidhatee jiru bira dhaabbachuun dirqamadha. An yaada mataa kootiin kenna, yaada beekaa kan biraa kenna hin kennu, yaada namni biraa kenna hin kennu. Yaada na keessa jiru beekumsa hiikuuf qabu. Amman baradheerraas ta'ee amman experience godhee fudhadhee dhufeerraati wanta dubbadhu nan dubbadha jechuudha. Kanaafi wanta goonuma goona karaan qabsaa'anii ittiin mo'atan karaa baay'eetu jira. Karaa hedduu fudhannee dhufuu dandeenya. Kanaaf hin shakkina wanta hedduu godhamuu danda'a. Karaa dinagdeedhaanis ta'e, karaa hawaasummaadhaanis ta'e, karaa siyaasaadhaanis ta'e namicha kana morma isaa qabnee iddoo Hacaaluun itti du'etti dhiiga isaa gochuu dandeenya. Kanarratti an dhibbaa waliin galaa. Biyyan keessatti dhalannee guddannee lafa irratti dhalannee irratti sababa saree ta'anii jiran wanti tokko hin jiru. Namootaan argadde interview gochuudhaaf nan yaala. Namoota tokko nan dubbisaa. Bifuma kanaan groupiidhaan namoota tokko wajjin haasa'uudhaaf nan yaala. Namoota beekumsa garaagaraa qaban argadhee nan haasofsiisa. Kanaaf namoonni viidiyoo kana argitan akka carraa yoo ta'e yeroo argattan please na hordofaa, ilaalaa wanta darbuu. Achumaan guyyaa lama booda qeerroon biyya keessaa wanni labsee jira. Ibsa baasee jira. Qeerroon callisaan jiru hojii isaa hojjechaa jira. Nuti immoo hojii keenya asii hojjechuu qabna jechuudha. Wanta nu danda'ame gochuu qabna jechuudha. Hin callisina sammuu keenyatti bu'ame, ija keenyatti bu'ame, ija keenya dhangalaasanii maaliin ilaallee deemna. Kanaaf wanta gochuu qabnu gochuu danda'uu qabna jechuudha. Sammuu keenyatti bu'ame waan ta'eef. Sammuun keenya lammata deebi'ee fayyuu waan hin dandeenye. Gumaa mucaa kanaa baasu dirqamadha. Gumaa mucaa kanaa baasu Oromiyaa ijaaruudhaaf deemu. We are going to build Oromia. We are going to have our own country, independent country, autonomous country. Biyya of dandeesse, biyya bilisa taate tokko ijaaruudhaaf deemna jechuudha. Naftanyaa of keessaa baasuudhaaf deemna jechuudha. Biyya keenya biyya nagaa godhachuudhaaf deemna jechuudha. Kanaaf wareegama kaffalamu, wareegamni numa kaffalama. Garuu akkaataa wareegamni itti kaffalamu tun ta'e of eeggannoodhaan akka carraa yoo kaffalame kaffalamuu danda'a. Garuu karaa sanaan akka kanaan duraatu tun ta'e hidhannoodhaan wantoota barbaachisan hundumaa warri beektonni keenya lafa ka'aa deemanii goonee walitti fidnee yaada jiru hundumaa waliin mari'annee Oromiyaa keenya inuma ijaarraa hin sodaatina. Jabaadhaa. Yaanis karaa kana deddeebi'ee isinitti wanta dubbadhu tokko nan dubbadha. Viidiyoo kana namoonni carraa argitan ilaalaa. Laayivii namoonni baay'inaan biyya keessaa namoonni jirreef ilaaluu dhiisuu danda'u. But Oromiyaan inuma ijaaramti. Biyya keenya inuma ijaarranna. Biyya tokko inuma qabaanna. Oromiyaa biyya jedhamtu. Kanaaf yaa Oromoon callisini wantoota tokkollee wantoota haaraa ta'anii isiniif fidee asiin nan dubbata. Namoonni yaada naa kennuu barbaadanii, namoonni kana godhi jechuu barbaadanii koomentii irratti naa barreessuu dandeessu.
miidiyaan kuni yookiin peejiin kuni peejii mataa kootii ofii kootiif itti yaadee jalqabeedha. Wantoota barbaachisu wal bira dhaabbachuun dirqamadha. Dirqama Oromummaan ba'a. Burseenaan akka dhangaafanne obboleessi kootu dhiigisaa dhangala'u ilaalee bira yoon darbe that's crazy. This is insanity. Kanaaf hojii guddaa hojjechuu dandeenya. Na wajjiniin ta'a Oromoo wajjinis ta'a qeerroo biyya keessaa biras dhaabbata. Galatooma ammaaf kanumaan stream gochuu barbaada. Next time itti nan fufaa namootaan argadhe fudhadhee dhufa jechuudha. Yaa waa irraanfachuuf 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 Afkiidhaaf utaalchoo yergoodhaaf miliqii qaddee kutteen baaneef waayuudhaaf rasaasa allaattiidhaaf kochoo qocaadhaaf dhagacha kennaa maaltu dida jirra hunda baacha kennaa maaltu dida jirra hunda baacha jirra kunuar allee jirra Namammoo aksisa uumamni seera uumaa dabse raajii bara kanarraa jakaa erga bukkeen dhagaa cabse. Namammoo aksisa raajii bara kana yaadama boolla keessa teesse boolla qotti dhaala baashee ilmoo rirmaayi shiranii garaaf qalbii kiyya katanii akkan sirraa cituuf yaadanii maal godheen an sirraa citaa maal godheen an sirraa citaa si fudheen gincii koolixa si fudheen gulli soolixa si fudheen dadar koolixa si fudheen shaallaa koolixa si fudheen shukuutii lixa si fudheen sabbataa lixa si fudheen awwadaa lixa shiranii isaa dhodhorsisanii akkan sirraa cituuf yaadanii maal godheen an sirraa citu maal godheen an sirraa citu si fudheen ajjee koolixa si fudheen sarboo koolixa horaa koon si lixa si fudheen naqamtee lixa si fudheen macharaa lixa si fudheen shaashee koolixa si fudheen udar koolixa si fudheen bampich koolixa si fudheen najjoo koolixa si fudheen hammayya lixa jirra bullee barii arguuf garaa nu bal'ise yaa waa irraanfachuuf 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 yaa waa irraanfachuuf
harreedida qambar sadii cabseet qambar sadii cabseet qotiyyoon gafarsa hammeennulee mataas injiraan ajjeesa hammeennulee mataas injiraan ajjeesa jirra 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 kumar allee jirra kana mammo aksisa uumamni seera uumaa dabse mul'ata deeminaan jedha dukkana dukkana tibse mamma kana mammo aksisa raaji bara kana yaadama bolla keessa teesse bolla qotti dhaala baashee ilmoo rirmaayi shiranii garaaf qalbii kiyya hatanii akkan sirraa cituuf yaadanii maal godhen an sirraa citan maal godhen an sirraa cita si fudheen meettaa koolixa si fudheen horroo koolixa si fudheen walii soolixa si fudheen innir koolixa si fudheen roobee koolixa si fudheen dhimman koolixa si fudheen solooltaalixa shiranii isaa dhodhu doorsisanii akka sirraa cituuf yaadanii maal godhen an sirraa citan maal godhen an sirraa cita si fudheen dodolaa lixa si fudheen beekii koolixa si fudheen jadduu koolixa si fudheen maqii koolixa si fudheen gaaleessa lixa kan cukkaala koolixa si fudheen gindoo koolixa kan bitooloo koonsi lixa si fudheen amboo koolixa si fudheen cillemoo lixa si fudheen finfinnee lixa si fudheen shaggar koolixa si fudheen oromiyaa lixa gabbaa kootiin si lixa si fudheen oromiyaa lixa gabbaa kootiin si lixa si fudheen oromiyaa lixa gabbaa kootiin si lixa si fudheen gabbaa kootiin si fudheen macam. Inna kamu. Jirtu, ijoolleen Booranaa jirtu, ijoolleen Wallaggaa jirtu, ijoolleen Arsii jirtu, ijoolleen Tuulamaa jirtu, ijoolleen Maccaa jirtu, eessa jirtu? Boolee jirra jedha, eessa jirtu? Boolee jirra jedha, eessa jirtu? Jirtu, inna kaamu duuba sana jirtu, ijoolleen Oromoo jirtu, ijoolleen Tuulamaa jirtu, ijoolleen Maccaa jirtu, ijoolleen Booranaa jirtu, ijoolleen Tuulamaa jirtu, ijoolleen Baareettuu jirtu, eessa jirtu? Eessa jirtu inna kaamu? Boolee jirra jedha, eessa jirtu?
geerar naan jettu geerar naan jettu mee ka'ee taleelure badi naan jettu mee ka'ee qajeelure ani maalan geerara tanoo yaada yeelala dhiirri geerareen quufne hidhaa qaallitti jira dhiirri geerareen quufne hidhaa qiliinxoo jira dhiirri geerareen quufne hidhaa karchallee jira karchallee amboo jira anoo maalan geerara tanoo yaada yeelala tanoo yaada yeelala ya ijoollee banneen rakaa ya ijoollee banneen rakaa gurrabbaa ganneen rakaa Oromoon maalum godhere maalum gochuu didere yaalle hamma dandeenyu yaalle hamma dandeenyu kana caala maal goonuuf xinnaas gabbarre guddaa akka wajjin bubbulluuf yaalle hamma dandeenyu kana caala maal goonuuf xinnaas gabbarre guddaa akka wajjin bubbulluuf obsuun waanuma jiru obsuun waanuma jiru obsine amma obsa erga sodaa fakkaate ka'een ishiitti cabsa nan dhoowwiinaa nan dhaqaa iddoo yartuun nu nyaarte amma isheen geessu laalaa akka lamuu nu nyaarritu biyyeetti ishii dabalaa ya ijoollee biyya kooti ya ijoollee biyya kooti hundumtuu naadhoo kooti hundumtuu naadhoo kooti sa'aa keenya ishee burree sa'aa keenya ishee burree ishee ribbiif kennine gaadii eniit elmatan bara meeqa nuuf galchuu didan malee yoon beekne dubbii keessaa akka ramacii ibiddaa irra keessa dibanii nu gubuuf ayyikka yaadan rabbumaaf turre malee rabbumaaf jirra malee rabbumaaf jirra malee rabbumaaf jirra malee Harargeen mancaaqarraan tuulamni farda leenjisee roorroon daangaa dabarraan qeerroon falma murteesse inna gaama Harargeen mancaaqarraan tuulamni farda leenjisee roorroon daangaa dabarraan qeerroon falma murteesse addaggeen safuun beektu ya qeerroo addaggeen safuun beektu addarra dhaaban malee falmadhu qeerroosi abdiin sabaa yoomillee falmadhu qeerroosi abdiin sabaa yoomillee abdiin sabaa yoomillee abdiin sabaa yoomillee abdiin sabaa yoomillee nu beekuuf bar shororkaa'u nu beekuuf bar shororkaa'u kanaaf garaa jabaatu irreef humna qabaniin ijibbaata falmatu nuun miti farda keenya hin beeku bareechanii gaafa gaarreen adowaa gaafa maqaleessanii nuun miti farda keenya hin beeku bareechanii gaafa gaarreen adowaa gaafa maqaleessanii gaafa lola adowaa gaafa maqaleessanii nuun miti farda keenya hin beeku bareechanii gaafa gaarreen adowaa gaafa maqaleessanii gaafa maqaleessanii gaafa maqaleessanii gaafa maqaleessanii nan sobee ijoollee Oromoo nan sobee
Messa koya badama Oromo koya badama ya badale ya bashan ko sori farta ke ko pesi Sori farda ke qopheessi eeboo kee qarii soroorsi gaacha nafannoo irraa buusi roorroo didee sirra marse maaliif duuta mana teesse alaa eegaa kinabjootiin abjuun taane kaafadhu farda kee loli 4 kiiloofsitu aane kaafadhu farda kee loli 4 kiiloofsitu aane kaafadhu bulloo kee loli 4 kiiloofsitu aane kaafadhu eeboo kee loli 4 kiiloofsitu aane kaafadhu mancaa kee loli 4 kiiloofsitu aane 4 kiiloofsitu aane 4 kiiloofsitu aane maasaan gamaa lafan baatu Masangama lafan baatu talbaa facaafa tataati nuti duunee tokkon taa'u wal gaggalaafa tataati eemmulee aboora boorri lolan malee maal gooti koorri Masangama lafan baatu talbaa facaafa tataati nuti duunee tokkon taa'u wal gaggalaafa tataati eemmulee agarbaciisa daangaa ofii maaltu gadhiisa Oligaa kana gadiidhaa fi calleessan manamaa qeerroo jabeessan oduu sobaa maaliif odeessan saba qulqulluumaa xureessan eemmulee agarbaciisa Oromiyaa maaltu gadhiisan qabi kana gadiidhaa fi calleessan manamaa qeerroo jabeessan oduu dharaa maaliif odeessan saba qulqulluumaa xureessan eemmulee agarbaciisa Oromiyaa maaltu gadhiisa Kabiga Sanga oofaa jennaan oofne baane shaggariitti kushaniin bitata kushantamaan bita gariini yaa alaamaa qawwee taa'an tola labaniini yaa maarre yoo du'e jabaan gaafa bi Ambo keessaa lola taata shaggar ga'e mataani abbaanis yoo du'e ilma jiraan badu maqaanii burree aagaa diddu gosummaas ilmatti dhiitteen diddu Harargeerraan lola taata shaggar ga'e mataani abbaanis yoo du'e ilma jiraan badu maqaanii burree aagaa diddu gosummaas ilmatti dhiitteen diddu Harargeerraan lola taata shaggar ga'e mataani abbaanis yoo du'e ilma jiraan badu maqaanii burree aagaa diddu gosummaas ilmatti dhiitteen diddu Harargeerraan lola taata shaggar ga'e mataani abbaanis yoo du'e ilma jiraan
የምሽት ትልቅ ምሽት ነው። አመሰግናለሁ። Ladies and gentlemen, attending this wonderful event tonight. This is an event organized on behalf of the people of Ethiopia and Eritrea, and to announce peace has finally prevailed between the two countries. From now on, love. waa tokko tokko dubbachuu barbaadeen amma toora galee jira. Innis haalota yeroo kana Oromiyaa keessa jiran tokko tokkoo fi toora Feesbuukii muraasarraa kanan odeeffadhee isiniif dubbachuu barbaadeeni. Tole egaa qeerroon har'a ibsa baasee qaba. Ibsicha guutummaa guutuutti dubbisuun barbaada. Sirnaan namoonni hordofuu barbaadan yookiin viidiyoo kana yoo live ilaalaa jirtan ta'e booda ilaaluu dandeessu. Kanaaf gabaabumatti pointoota qeerroon baase sana keessa hunduma isaan dubbisuu barbaada. Walumaa gala garuu gara raasaa kan jiru sana nan dhiisa. Tokkoffaa irratti kan jedhame daandiin Finfinnee geessu kallattii hundaanuu ni cufama jedha. Kana jechuun Oromiyaa keessaatii gara Finfinneetti kan geessu jechuun Itoophiyaa guutummaan gara kamiiniyyuu Finfinnee seenuu hin danda'u jechuudha. Karaa kibbaanis kaabaanis karaa hundumaan seenuun hin danda'amu jechuudha. Lammaffaan ibsaa bishaan magaalaa Finfinnee geessan hundinuu ni citu. Kun immoo gabaabumatti magaalota akka ibsaan gara Fincaarraa kan dhufu, kan biraan Qooqaarraa kan dhufu, akkasumas kan wanirraa bishaanni laga Xaafoorraa dhufuu fi Buraayyuurraa Gafarsa iddoo jedhamurraa kan dhufu sun guutummaa guutuutti ni cita jedha. Ibsi qeerroon baasee kun lammaffaadha jechuudha. Kan biraa ibsa qeerroon baase keessaa inni sadaffaan konkolaataan akka socho'u hayyamuuf ambulaansii dhukkubsataa deddeebisu qofa inni iyyuu sakatta'insi godhamee fi darbuu qaba jedha. Ambulaansii qofa socho'uu danda'a jechuudha yookiin veekiloonni kan biraan socho'uu danda'anii. Kan biraa waajjiraalee mootummaa uummata dararuuf oolan kanneen akka waajjira gandaa, buufata poolisii, waajjiraaleen nageenyaa, biirooleen kantiibaa fi manneen qopheessaa hojii diinummaa uummataa irratti yoo geggeessan tarkaanfiin qeerroodhaan irratti fudhatama. Kanaaf akka of sirreessanii fi aantummaa uummataa qabaatan itti dhaabna jedha. Kanaafiyyuu waajjirooleen kan bilchiginaa biyya keessa jiru hundumtuu amma danda'ametti tarkaanfiin akka irratti fudhatamudha kan ibsu. Kan biraan inni shanaffaan milishoota gandaa gocha farrummaa uummataa irratti boba'an irraa meeshaan hiikamee jaarsolee biyyaatiin namoota leenjii loltummaa qabanitti akka hidhamu ni taasifama jedha. Kanaaf guutummaa guutuutti wanniin jiru meeshaanii milishoota gandaa harka jiruu fi
kan isaan ittiin qeerroo doorsisanii sun tootaalii hiikamee harka qeerroo fi harka jaarsolii biyyaa gala jedha. Qeerroo biyya keessa namoota hojii basaasummaa hojjetan sirriitti adda baasuun akeekkachiisa tokko booda yeroo sirraa hubaatan tarkaanfii madaalawaan irratti ni fudhatama. Si'a tokko ni akeekkachiisifama yookiin waarni ta'a. After that he will be punished. Yoo ni dhaga'u dide yookiin deebi'u dide tarkaanfiin irratti fudhatamu jira jechuudha. Inni torbaffaan irra jiru namoonni Oromiyaa keessaa guyyaa fincilli kun itti gaggeeffamu kana keessa imalaaf baatan daandiin waan hin jirreef rakkoo isinirra ga'u hundaafuu isinumatu itti gaafatama jira. Inni torbaffaan namoonni guyyaa sana ba'anii qomoo kamiyyuu haa ta'u saba kamiyyuu haa ta'u Oromiyaa keessa kan jiraatu hundumtuu guyyaa sana mana isaatii ba'ee jennaan tarkaanfii irratti fudhatamuuf is responsible. Ofiisaaf itti gaafatamummaa fudhata jira qeerrooni. Waamicha qeerroo irraa poolisii Oromiyaa fi raayyaa ittisa biyyaatiif darbee kan biraa raayyaa ittisa biyyaatiif akkas jedha qeerrooni.